Rice again. Oh! My goodness! Guyyaa tapha Champions League halkanoota dagatamni kan taasisan taphoota akkanaati. Arsenal fi Real Madrid waltajjii kanaan walitti dhufeenya hedduun qabani. Abbaan riikardii Real Madrid kana dura Champions Leaguein Arsenal injifachuu baatus seenaan Champions Leaguein qofa qabu garuu kilabootatti sodaa'uma. Taphattoota ga'umsa dhuunfaan dagaagan kanneen akka Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo, Jude Bellingham fi Thibaut Courtois qabachuun gara London yoo imalan Arsenal tilmaama injifannoo kennuun ulfaataadha. Dhugaadha Arsenal Mikel Arteta jalatti garee fooyya'aadha. Garuu taphataa sarara fuulduraa lakkoofsa 9 irratti taphachuu danda'u Kai Havertz fi taphataa ittisa gidduu irratti taphatan Gabriel Magalhaes malee gara dirree yoo seenu ammas madaala taphaa gara Real Madrid geessa. Mikel Artetaan William Saliba taphataa muuxannoo hin qabne Jacob Kivior waliin qindeessuun Kylian Mbappeetti karaa cufaniiru. Luis Skelly fi Jurrien Timber qarqara lamaaniin saffisa taphattoota Real Madrid lamaan Rodrigo fi Vini Junior dhaabuun deeggarsiin boonsaniiru. Declan Rice kubbaa dabbii lama amanuudhaaf rakkisan galchee taphataa sarara fuulduraa ta'uun tajaajilaa kan jiru Mikel Merinoon goolii sadaffaa dabaluun Arsenal Fly Emirates injifannoo hin dagatamne galmeesse. Warri Los Blancos mootiin dorgommii kanaa goolii 3 daqiiqaa 17 gidduutti galeen burkutaa'uudhaan gara Santiago deebi'e. Sotamni eegaliin deeggartoonni Arsenal Farusaanii North London Forever jedhuun Fly Emirates miira horan. Taphattoonni Daganarsis daqiiqaa tokkoffaarraa eegaluun sodaa malee warra Los Maringues weeraruu eegalan. Daandii ce'umsaa Real Madrid ta'uun kan beekamu sarara gidduus to'atan. Ittisni isaanis jabina bara kanattiin beekamurraa hin mucucaanne. Arsenal carraa goolii hedduu argate. Thibaut Courtois kufeekaa yaaliiwwan hedduu deebise. David Alaba fi Jude Bellingham sarara gooliirraa yaalii lama deebisan. Arsenal taphataa sarara fuulduraa isa sirrii osoo qabaate immoo warri Los Blancos goolii hedduu kana caala keessummeessuuf karri isaanii saaqamaa ture. Boqonnaan dura darbee yaaliin karaa kilaboota lamaanii taasifameera. Arsenal ittisa cimaa fi yaalii goolii karoora qabuun Real Madrid ga'umsa dhuunfaa taphattoota sarara fuulduraan hanga danda'an ifaajanis goolii malee xumurame. Daqiiqaa 58 irratti David Alabaan Bukayo Saka irratti balleessaa hojjeteen Arsenal rukuttaa dabbii argate. Kubbaa dabbii Arsenal dhiituun kan beekaman Martin Odegaard yookaan Bukayo